سؤال: كم شروط أن محمد رسول الله؟ جواب: شروط أن محمد رسول الله 7: الأول الإيمان برسالته واعتقادها باطنا في القلب. الثاني النطق بذلك والاعتراف به ظاهرا باللسان. الثالث المتابعة له بأن يعمل بما جاء به من الحق ويترك ما نهى عنه من الباطل. الرابع تصديقه فيما أخبر به من أمر ونهي وغيوب ماضية ومستقبلا. الخامس محبته أشد من محبة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين. السادس تقديم قوله على قول كل أحد من الناس كائنا من كان. السابع تعظيمه واحترامه وتعظيم ما جاء به من عند الله من الكتاب والسنة المطهرة. في شرط محمد إرقى ربي تيبكو ميكا. ديبي شرط محمد إرقى ربي تيبكو توبا. كندرا إرقى موسى تتمنودا. قلبي مرني يادوني كيستي. كلماني إرقى موسى رقاسي سودا. الربان دبتوني قباتي. kan sadeeni isa hordofuudha. waan inni ittiin dhufetti dalaguuni haqarraa waan inni irraa dhorge dhiisuuni baaxilarraa. kan afraffaa isa dhugumsuudha. waan inni odeesseen keeysatti ajajarraa dhorgaarraa. beekumsa namarraa fagoo kan dabreerraa kan ganaarraa. kan shanaffaa isa jaalachuudha. jaalala jabaa kan lubbuu ofiirraa kan qabeenya ofiirraa kan haadhaaf abbaa ofiirraa kan ilmaan ofiirraa kan kulli ilma namaarraa. kan ja'affaa jecha isaa dursuudha. jecha cufalma namaarraa jecha abbaa fedhee humaan taane. kan torbaffaa isa guddisuudha. isa kabajuudha. waan inni ittiin dhufe guddisuudha kabajuudha. qur'aana hadiisa qulqulliirraa ittiin nu haa godhu faaya jiruu keenya ifaa qoma keenya wal'aanaa dhibdee keenya fi kulli hayaatinaa yaa rabbanaa.